Keessummaa keenya nagaa gaafadheen wal barsiiseen gara qabxiilee marii keenya guyyaa har'aatti haa ceenu akka xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu edde. Keessummaa keenya kabajaa taatee istuudiyoo keenyatti argamtee jirtaagaa yaada kennuuf qoduufillee qophii akka taate fuula keerraa ifaadha. Mee ati maqaan kee eenyuu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nu ibsiiti gara kallattiidhumaan dhimma ijoo keenyaatti haa ceenuuti. Hayyee ulfaaddoon siin jedha. Maqaan koo Malaa Abbayyaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Jaarmiyaa Volkaanoo Birgeedii keessatti argama. Hayyee Birgeedii Volkaanoo keessatti argamtuu fi maqaa keellee nuuf kaastee jirtaa Jaal'imala fayyaa ta'i. Jaal'imalaan kallattuumaan itoo gara qabsoo hidhannoo keessa jirutti to'an seeniniin maal turee hidhuma ishee xiqqoo waarraa nuuf kaasiitii akkamitti gara dirree kanaallee akka dhufte irraa waa xiqqoo tuttuqneetutu dhaggeeffattoota keenya waa gurra buusaa deemnaa. Hayyee bareedaadha. Umurii nuti ka'ee jirru isumatti argitu umurii dargaggummaati. Barataallee turree barachuun alatti immoo gara hojii tokko tokkotti illee seennee turree. Gabaabumatti walumaa gala hawaasa yeroo turretti yookaan jiru hawaasaa yeroo jiraachaa turretti hojii dhuunfaa wanneen akka maashin tekinooloojii jedhamu kana fa'a irratti bobbaanee hojjetaa turre. Sana keessatti garuu irra caalmaatti gurmuu qeerroo keessatti kan inni qooda fudhannee hojjetaa turre. Akkamitti gara kanatti dhuftaniin garuu waan waliin beennu waan qabatamaa waliin jiru. Silas jireenya tokko bakka jirturraati bakka kan si jijjiirsisu. Jireenyaatti jiraattu jireenya sabni kee jiraatu ba'aa garbummaa baachuu gaafa dadhabdu ofirraa buufachuudhaaf yookaan ofirraa gatuudhaaf bakka atitti deemtee waan sana namoota yaadaa fi aayidoloojiis fakkaataa qabanii fi akeeka fakkaataa kee qaban sanatti gurmuu taatee yeroo hojjettu jira. Sababa sanaa fi seenaa duubee baay'ee qabaachuu yoo baanne gabaabumatti kana fakkaata haalli jireenya hawaasa keenyaa xiqqoo ergasii qabsoomatti jirratiin jechuuf hin jedhee. Fayyaa ta'is Jaal'imala ba'aan gabrummaan paaratti keessattuu hiree uummanni Oromoo keessa jiru gabrummaa uummanni Oromoo keessa jiru hiriyaa kan hin qabnee fi qaanii fokkataa qixxee hin qabne namni sammuunsaa yaadu haala impaayiratti hubatee fi haala uummanni Oromoo keessa jiru hunduu ni beeka gara dirree qabsoo falmaa abbaa biyyummaatti yoo seenne malee filannoon akka hin jirre hundumaafuu ifaadha. Egaa Jaal'imala gara dirree waraanaa yookaan falmaa abbaa biyyummaa qabsoo hidhannoo Oromoon irraa ilmaansaatiin geggeeffamaa jiru keessa jirta. Maal fakkaata dirreen qabsoodhaa dhandhamataa jirtu kun maal fakkaata? Bu'aa bahiin qabsoo akkamii maal jedha Jaal'imalaan? Hayyee qabsoon dirreen qabsoo Oromoo kun egaa akkuma waliin argaa jirru alaala ta'anii warra ilaalan keessa jirra osoo hin taane qaamaaf qalbii guutuudhaan warra aarsaa barbaachisuuf qophii ta'anii socho'aa jirrudha waan ta'eedhaafi. Waan hedduu waan namni beeku namni hin beekne irraa jechuun hin danda'ama. Dirreen qabsoo Oromoo walumaa gala bakka itti hamma ta'e jettee hafuura garbummaa sana of keessaa baattee ofii sammuu bilisa ta'e fudhattee saba cunqurfamaa jiruuf bakka itti sammuu guutuudhaan sammuu bilisaatiin dhaabbattee falmattuudha waan ta'eedhaafi si gammachiisa. Ba'aa sana baachuu keessatti garbummaa sana ofirraa darbachuu keessatti garuu wantoonni ulfaatan hin jiru. Wantoota ulfaatan silaayyuu sanayyuu amantee itti seenta waan ta'eedhaafi hamma garbummaadhaan jabaatu waan ati dirree qabsoo irratti argitu suni hamma garbummaan jabaatu waan ta'eedhaafi sana dandamattee keessa darbuun cichoomina yerootti si gaafatu, humna yerootti si gaafatu, onnee yerootti si gaafatu, kutannoo yerootti si gaafatu hin qabaata waan ta'eedhaafi sana immoo gaafa kaatu silaayyuu murtii ofii keetii ofirratti murteessuudhaan seenta waan ta'eedhaafi dantaa akka dhuunfaatti kabajattu sammuu akka dhuunfaatti ofii yaaddu hin qabdu kan saba garboomee sana dantaa uummata gabroomee sana waan inni barbaadu sana argamsiisuudhaaf deemta waan ta'eef walumaa galatti kan ofii keetii waan hin taaneef kan ofii keetii ta'uu erga dhiiftee kan saba taateefi sana arguudhaaf wantoonni saba garboome sanaa si baachisan hundumaa gammachuu fi akka milkiitti ilaaltee dhandhamtee ittiin darbuutu dirqama. Dirreen qabsoo gabaabaamatti iddootti sammuu bilisaatiin iddootti yaada bilisaatiin empayiraatiin si faana wal lolaa jiruudhaan bakka itti isa cina dhaabbattu isa mormattee itti kuffifattu silayyuu qabsoo jechuun
Walumaa galatti waan siin ol jiru tokkotti ollaansoo ol ka'uudha. Ollaansoo qabachuuf ol ka'uudha. Uffisuudhaaf immoo bakka filattaa, haala filattaa, yeroo filattaa tana keessatti haaluma kanaan jirraa siin jechuuf hin jedhe. Gama waraanaa bilisummaa Oromooti waliin jirtuttan immoo si deebisaa. Ijaarfamni waraanichaa maal fakkaataa? Keessattuu birgeedii volkaanoo keessatti gahee itti baachaa jirtu waraanicha barsiisuu, waraanicha toora qabsiisuu keessatti gahee guddaa akka itti baachaa jirtuun quba qaba. Nam beekaa waliin jirra waan ta'eef sirrii kan quba qaba. Hiriirfamni waraana bilisummaa Oromoodha har'a keessa jiru haalli taliigama isaa, caaseffamni isaa, qulqullinni isaadha, jabinni isaa gama loltummaan illee gama naamusaatiin sadarkaa maalirratti argamaa? Kadiinni immoo ololturraa maaltu adda isa godha? Dhugaan jirtu maal? Gama hiriirfamaati. Gama hojii dirree qabsoo waraanni geggeessaa jiru kanaatiin waan baay'ee irraa dubbachuun hin danda'ama. Kun garuu gara booddeetti nu deebisa jaala kiyya jaala kaafanii. Gara booddeetti akka nu deebisu godha. Eessarraa bakka ijaarama keenyaa sanatti akka nu of deebinee silayyuu kaleessa kee ilaaluun dirqama. Har'a jiraachaa jirtuuf kaleessa kee ilaaluun dirqama. Bor ga'uudhaaf immoo har'atti hojjechaa jirtu ilaaluun illee dirqama waan ta'eedhaaf kaleessa waraanni kun jaarmiyaa akkamiin akka socho'aa ture, uummanni kee socho'aa turre, miseensi dhaabichaa, deeggartoonni dhaabichaa fi mararfattoonni dhaabichaa akkamitti akka ijaaramee ka'e hinuma beeku. Sadarkaa har'aa irratti garuu sadarkaa birgeedii, sadarkaa kutaa waraanaa kun guddacha'uudha, dhinsa'uudha. Olola jiru wajjin wal bukkee qabdee yoo ilaalte garuu silattuu namni si ololu, silattuu namni diina kee ta'eeru tokko yeroo itti gaarummaa kee faarsu yookaan yeroo itti jabina kee dubbatu tokko hin qabaatu. Qawwee caccabaa jedhameera, hin darbame har'a diishqaa dhukaasna. Warshaasaa qabaannee miti dudduma diinaarraas kun dhaadhannuma waraana bilisummaa Oromoo kana dura tureedhas. Dudda diinaarraa hiikkannaa, dudda diinaarraa nyaannaani dhaadhannoo keenyaadha. Nama 5-6 taate sochootiin har'a gurmuu Oromiyaa keessa, godinaalee Oromiyaa keessa, kutaa Oromiyaa keessa hundumtuu waraanni bilisummaa Oromoo akka inni socho'u firaa fi diinaa fi ifa ba'aadha jechuudha. Kanaaf ololli jiru wantoota baay'eetu ka'a. Ololli sun madda olola sanaa dhannee kaasna yoo ta'e garuu waan baay'ee jira. Sooshaal miidiyaa kanarraa harrabsoo, dhukaasa obbolaa gidduu maaliif wanneen akkanaa kana yeroo inni itti dabaree kaa'anii dudubbatantu waan sana namoonni akka waan inni ajandaanuu ta'u yookaan hojii manaa ta'utti yeroo itti namoonni fudhatanii ilaalantu jira. Wanti sun nuuf hojii manaadha osoo hin taane jiraachuu keenya, dhinsa'uu keenya, ballachuu waraana bilisummaa Oromoo, guddachuu waraana bilisummaa Oromootuti akka isaan wanneen akkanaa kana qopheessaa oolan isaan godhe. Jiraachuun keenya hojii manaa waan itti ta'eedhaaf hojii manaa sana deebisuudhaaf olola akkasii akka isaan qindeeffatan isaan godhe malee nutti hojii manaa ta'uuf miti. Jiraachuun keenya nuuf isaanii fi hojii manaadha. Lolachuu waraana bilisummaa Oromoo, guddachuu waraana bilisummaa Oromoo yeroo kamittuu isaaniif hojii manaadha malee ololli isaan nutti uuman yoomiyyuu olola sobaati. Ololli sobaa immoo baay'eetu ittiin hin deemin hirkatti kufa waan ta'eedhaaf wanneen akkasii kanarratti jijjiiramni gama dirreetiin gama hiriirfama waraanaatiin jiru kan diinni sirriitti beeku kana fakkaatatiin jechuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhugaa jabinni waraana bilisummaa Oromoo har'a keessa jiru hojiin yoo agarsiisaa jirraa. Deebiin keenya olola otoo hin taane diishqaa qawwee caccabaa yeroo jedhan diishqaa warshaa hin qabne garuu dhukaasaa akka jirruuf deebii gama sanaan hojiin akka agarsiisnuti kaati kaastee jirtu. Ammoo obboleeyyan lamaan gidduutti qawween dhaabbachuu qaba kan jedhu tokko kaastee jirta. Oromiyaa fi Itoophiyaan gargar fageenya akkamii qabdi? Akkasuma immoo uummata Oromoo fi bilchiginnaa gidduu garaagarummaa akkamiitu jira? Obboleeyyan kan jedhan kun immoo akkam laata? Akkamiin hubattee jirta? Nuyi dhugumaan obbolaadha moo fageenyumti gidduu keenya jiru iyyuu yaadaan maal fakkaataa? Impaayera nama ajjeesuu fi nama qalee haadhaa fi ilmoo walirra teessisuu fi waraana bilisummaa Oromoo isa nagaa barbaachaaf ba'e gidduu immoo garaagarummaa akkamiitu jira? Obboleeyyan kan jedhan isaanumtuu tilmaama akkamii yaadanii maal immoo burjaajessuu fi waan kanarraa xiqqoo diteelii isaan tuqtee natti toleetan. Ulfaadhu bareedaadha. Egaa akkuma waliin jenne gadheen si xiqqeessa. Hojiin gadhee si xiqqeessuma. Si qooduudha. Kutaan si qooduudha. Lagaan si qooduudha. Amantiin si qooduudha. Waan kana hundumaadhaa fi dhaabni abaaboo aboo olola qopheessee ittiin injifate osoo hin taane hojii hojjetee ittiin injifate. Fakkeenyaaf gaafa lafaa kaa'amee jaarmiyaan sochoomaa ture qabsoo kana kutaadhaaf amantiidhaan qoodaa turan. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo eebila 15 gaagaa'oo yookaan guyyaa gootota Oromoo jennee bara dhufaa darbaa nuti kabajnu sana amantaadhaan gargar ba'uu akka hin qabneetii nuuf heeranii darban jaallan keenya sun jechuudha.
ifa galaadha. Ittiin xiqqoo yeroo butatinna mootummaan garboomfataa jalas waan soba uummanni kee beekuu fi soba qabsaa'onni beekan tokkoonii fi halkan lama sadii buluu barbaada. Sun dhufee gara kutaadhaa fi maal keessa daddabarre. Uummata Oromoo keessatti sadarkaa sabaan garboomneerru keessatti kutaan socho'uun lagaan socho'uun hin baadhattu adiyyuu qawwee waan jettee baadhattu hin qabdu kutaadhaanii gandaan maaliin akka itti qawwee baadhannee kan deemnu hin qabnu. Dhaabicha keessattis immoo gandummaa meeshaa godhatanii socho'uun dhorkaadha. Dhaaba sabaati malee dhaaba lagaan bittilame dhaaba gosaan bittilame miti. Gara gaafa dhufee sana mo'achaa sana hojiidhaan mo'achaa gaafa dhuftu dhufanii dhukaase obbolaa lamaan gidduu. Aayidoloojii dhaabichaa osoo beekuti diinni beeka aayidoloojii dhaaba keenya. Sabboonummaa, dimokiraasii, walqixxummaa uummataa yoo jedha osoo hin taane walqixxummaa uummattootaa jedha. Aayidoloojiin yookaan ilaalcha ba'u sabboonummaa, dimokiraasii, walqixxummaa uummattootaa jedha. Maaliif walqixxummaa uummataa jechuu dhiisee Oromiyaa keessa saboonni kan biroon akka jiraatan beekamaa waan ta'eef walqixxummaa uummattootaa jedhee lafa kaa'e. Kana keessatti dhukaasa obbolaa gidduu wanti jedhamu suni sirnatti dhukaasaa dhumne nu. Abboonni keenya warri falmachaa turan bara gadaa siistamiis sirnatti kan inni dhuke. Bara har'a jirru kanas sirnatti dhukaasaa malee dhimma obbolaa dhimma maalii inni kun yeroo bitachuu yookaan immoo afaan faajjii namoota garaagara qooduu akkaataatti Oromoon qoodamee cabee maal yaada tokkoon hiriiruu dadhabuu keessatti tarii yeroo bitachuu isa jedhamu sanaaf yoo ta'e malee dhukaasni obbolaa gidduutti dhuka'u hin jiraatus. Isaanumtuu kan akkasitti akka isaanitti olola godhatanii fudhatanii gabba'anii waan barataan Oromoo beeku tokko yookaan waan ilma Oromoo waan qonnaan bulaan Oromoo beeku tokko atti gaffidanii dhukaasa obbolaa gidduu yeroo jedhamu yeroo bituuf hin danda'u yeroo siin bitanna jedhu malee yeroo bitachuuf hin danda'u sirna kan itti dhukaasaa jirru sirna Oromoo miidhe sirna Oromoo buqqaase sirna Oromoo ajjeese sirna Oromoo aadaa fi eenyummaa isaa lafarraa duguuge sanatti dhukaasaa jirra sana dura dhaabbachaa irra lolli keenya lola eenyummaati. Lola eenyummaa amma eenyummaa kee argattutti amma eenyummaa kee mirkaneeffattutti akka itti dhaabdu hin qabdu. Dhukaasa obbolaa gidduu wanti dhamu garuu yeroo bitachuu akkasumallee warreen mufannaa mana mootummaa keessaa qaban babba'anii eessarraas haa ta'u dirree qabsoorraas haa ta'u miseensa dhaabichaa iddoo garaagaraa keessaa jiran mufattoota walitti qabee yeroo inni itti waan kana fa'aa hojjetu jira. Mufattoota yeroo hin jedhu namni dantaa barbaadee kabachiifachuu gaafa dhabuu kan qabsoo keessaa badus jira. Achuma mana mootummaa keessaas waan garaagaraa ta'ee warreen walitti dhufanii tarii kana gochuu dandeenya qindeessaan isaa mootummaama. Itti laatame waan itti laatame hojjetan malee isaanis nyaatanii buluu hin danda'an socho'uu hin danda'an. Hunduu kanan baatan taana. Isaanuu garboomoodha. Addi bilisummaa Oromoo isaantu sun iyyuu bilisa ta'uu qaba waan jedhuudhaa fi isaaniif iyyuu hin qabsa'a. Kanaaf dhukaasni obbolaa gidduu wanta jedhamu addi bilisummaa Oromoo obboleessatti dhukaase hin qabu. Abaaboon obboleessatti dhukaase hin qabu. Kan inni itti dhukaasaa jiru sirna bara dhufaa darbaa Oromoo boossise sirna bara dhufaa darbaa Oromoo garboomse bifa ammayyaan inni durii baay'ee mul'ata amma immoo akkaataan mul'anne bifa ammayyaan garbummaan gosa garaagaraa qabdi. Garuu sirnichi impaayera jechuun eenyummaa saba tokkoo cabse aadaa saba tokkoo cabse afaan saba tokkoo cabse amantii saba tokkoo cabse kan mataa isaatii itti fe'u jechuudha walumaa gala fedhii hawaasichaan ala akkasumas immoo saboota ollaa naannoo warra falmataa jiraniif falmataa hin jirree kana walitti fiduudhaanii fedhii isaanii malee ol jalatti ijaaranii bulchuudha. Impaayeruma sana lolaa irra sirnumaa impaayera uummata Oromoo qofa osoo hin taane dantaa mataa isaanii dhabanii warreen akka Oromootti hiree murteeffannaa mataa isaaniitti amananiif illee kallattii kenna qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaaf dhukaasni obbolaa gidduu waan jedhamu beekan qabsaa'ota Oromoo achafee uummata Oromoo iyyuu sammuu keessan galadee yaadu wanti kun kanuman jechuu barbaada. Fayyaa ta'e yaada bal'oo hubannoof ta'u gaarii nuuf kaastee jirtaa mallee irra deebiin ulfaadhuun siin jedha galanni kee bilisummaa haa ta'u ammoo gama biraan ammas gama impaayera Itoophiyaattan si deebisaatii. Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo dhiiga boossise kun har'a sadarkaa burkutaa'uu qofa otoo hin taane sadarkaa kufuurra ga'ee jira. Keessatti yeroo ammaa haala addunyaan keessa jirtuun illee wal qabsiisnee haa ilaallu qaala'insi jireenyaa akkasuma uummanni biyyicha keessa jiraatu nuffee gara birootti tarkaanfachuuf akka deemaa jiru ni beekamaa. Dinagdeen guddanneerraan alaabaa isaaniitii yeroo baay'ee faarfatu. Garuu immoo dhugaan jirtu uummanni buddeen tokkoyyuu nyaatee ooluudhaaf yeroo itti laaqanarra taree irbaata yookaan irbaata darbee ciree nyaachaa jirutu jira.
kufaadha. Sana keessatti lolatu geggeeffamaa jira. Kan amma nuu kaasaa jirru waraanni bilisummaa Oromoo lola geggeessaa jiru. Kan sitti himuun nan barbaachisnee fi anis beeku uummanni quba qabuuti. Gama biraatiin Amaaraan faannoon kan isaan ijaaranii harkatti micciirame irra haala kamii keessa akka jiranis quba qabnaa. Sana keessatti gama TPLFinis waan jiru walumaan quba qabnaa. Duumessa lolaatiin marfamtee jirti. Akkasuma biyyoota ollaan paaratti jiraniin illee nagaan hin jiru. Mee Empire Itoophiyaadhaa hireen ishee maal ta'uuf deemaa? Maal sitti mul'ataa? Maal immoo abdateetii sobaan uummata bokoksaa ooluun isaa maali? Dhiita'uun maali? Dhugaa irratti hundaa'uun maaf dhabamee yookaan rakkoo kana nagaa yookaan uummata beela'e kanaaf falakaa'uura qawwee itti gadi qabuun afama qawwee qofaatiin immoo amma gaafa buqqa'aniitti turuun maaliif sababa ta'ee maal jetta akkamittiin Empire har'aa keessa jirtu kana ibsuu dandeessati? Egaa dhaabni tokko bu'uura tolaa bu'uura bada. Rakkoon OPDO rakkoo bu'uuraati. Rakkoon bilchiginnaa rakkoo bu'uuraati. Rakkoon Empire rakkoo bu'uuraati. Addi bilisummaa Oromoo caalee argamuunsaa falmatee argamuunsaa dattaaqama siyaasaa meeqa injifatee mo'atee as ga'uunsaa rakkoo bu'uuraan qabu. Kaayyoonsaa ifaa fi qajeelaadha. Kaayyoon bu'uuraasaa akkaataa itti ilmi Oromoo yookaan sabni Oromoo bilisa ba'u irratti hojjechuudha. Kaayyoon bu'uuraa OPDO bilchiginnaa walumaa gala warra amma wal dura dhaabbachuutti jirru kaayyoon bu'uuraa isaanii akkaataa itti Oromoo bitanidha. Akkaataa itti Oromoo garboomsanidha. Rakkoo bu'uuraa kana baadhatanii furachuu akka isaan hin dandeenye kan godhu sirnuma isaanii fudhatanii deemaa jiranidha. Sirnichatu sirna ittiin sabicha bitanidha malee sirna ittiin sabichaaf waan walabaa yookaan sirna walabaa yookaan gabaa walabaa yookaan qonna walabaa yookaan jiru hawaasicha guyyaa guyyaa keessatti waan nagaa ta'e waan sirrii ta'e waan fudhatama ta'e tokko sirna ittiin hojjetamu miti. Sirnichatu sirna ittiin sabi waan sabi sun fedhu awwaalanii kan ofii yookaan kan murna muraasaa ittiin hojjetan jettaniiti. Egaa gara lola Empire keessatti geggeeffamaa jirutti gaafa dhufnu gara uummata Amaaraa kanaatiin loltoota faannoo jedhamu gara TPLFiin illee akkasuma isaan kan hundumaatti achas dhufaa keessuma yeroo dhiyoo asitti Empire kanatti qawwee dhukaasuun akka danda'amu kan agarsiise abaaboo boodha. Wal nu ilaalchisu jechuudha. TPLF dhukaasaan turre kaleessa gaafa dhukaasaa turre faannoon dhukaasaan turre kaleessa gaafa dhukaasaa turre jechuun dhukaasuudhaaf humna dhaban osoo hin taane sun tarsimoo mataa isaanii ta'uu danda'a. Garuu Empire jabaadha mootummaan sadarkaa Afrikaatti waraana lafootiin waamamaa ture. Kan qilleensaa dhaabne waraana lafootiin sadarkaa Afrikaatti waraana sadarkaa qabu turetti yeroo dhukaasuun hin danda'ama kan jedhe abaaboo boodha jechuudha walumaa gala. Waan sana keessatti edda daddaaqamaa dhufe, edda boora'aa dhufe, nageenyi hawaasaa, nageenyi golee naannoo jiranii yeroodhaa yerootti edda dhabamaa dhufe, loltoonni garaagaraa uumamuu jalqaban. Saba keessaa dhalatan maqaa dhaatanii, saba keessaa ba'anii adda godhatanii kan achi asii dirree waraana naannoo isaanii jirutti fi akkasumas gara Oromiyaa keessatti illee babal'isuu irratti kan hirmaatan danuudha jechuudha. Walumaa gala wanti kuni namuu fedhaan walitti dhufuu dhabuun kee dhumarratti waan tokko takka tolkaatu. Sabni fedhaan dhufee walitti hin ijaaramne dhumarratti dirqamaan akka gargar ba'u. Dirqamaan gargar ba'u keessatti fedhiin gaafa dhufu qawween akka ol ka'u. Qawween ol ka'u keessatti wanneen uumamaan jiran baay'een akka dhabaman. Sabni akka miidhamu, uummanni akka miidhamu lola namni filannoo godhatee itti ta'e hin jiru. Eenyuyyuu taanaanii lola namni filannoo godhatu hin jiru. Maal gaafa dhabduudha waan barbaaddu tokko akka barbaaddu tokkotti gaafa dhabdu garuu dirqamtee goota wanta ta'a. Abaaboo boonis suusii itti ta'e miti. Karaa inni barbaadu sanarratti biyya dimokiraasii cancallee dimokiraasii argamte tokko keessatti qabsoo sana karaa nagaa galmaan ga'uudhaaf dhaaba qophii ta'edha. Kun immoo Taanzaaniyaatti marii yeroo garaagaraa dhaabni keenya geggeessaa ture akka fakkeenyaatti fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Nagaa jechuun garuu qawwee lafa kaa'u otoo hin taane waan biyya keetiif baate sana guutummaa guutuutti qawweedhaan waliin argachuu jechuudha. Yoo si barbaachisa ta'e waan nagaan xumuratte sanas akka ati nagaan fiddu kan godhu qawwee ati jalqaba baatteedha. Dhaaboleen waraana dirree irraa hin qabne namni mootummaa wajjin haasa'ee rakkoo uummata keenyaa furra jedhan jiru. Kun guddachuudha. Sana keessatti sossobbiidha. Yeroo bitachuu
hawaasatti qabsooftuuf hawaasatti irraa lolattu kanallee burjaajii garaagaraa keessatti uumuudhaa fi waamichi sobaa alaan sobaa hinuma sii barreeffama. Kana keessatti loloonni hamma mul'ataa jiran keessumaa kallattii kaabaatiin aggaammii irra jiraman kun biyyattii kana gara maaliitti geessa? Garuma kaartaan biyyattii jijjiiramu wayitti akka inni geessu fa'itti si akeeka. Ija waraanaatiin gaafa laaltu jechuudha. Ija namoota dilee otoo hin taane ija waraanaatiin gaafa laaltu kaartaanti biyyattii jijjiiramu wayi akka cittee maal akka isheen taatu keessaa yoo baatte Amaaraa keessaa yoo kutte, Tigrees keessaa yoo kutte, Oromiyaas keessaa yoo kutte, maappii sila Itoophiyaan qabattu yookaan maappii sila biyyi impaayera jennee waamnu kun walitti qabaatu keessaa gaafa babaattu waan kan biraa ta'e argama. Waliin jiraachuu hin danda'u, waliin immoo wanti isaan jireessu, waliin jiraachuu waan isaan hin dandeessifne hoo maaltu jira? Wantoota baay'eedha. Garuu lolli immoo walitti isaan fidee firoomseera. Wantoonni isaan wanti isaan wal dhabsiisu hedduun osoo jiru. Diina tokko qabaachuun immoo yeroo itti isaan firooma godhee jira jechuudha. Fira isaan godheera. Maaltu diina tokko qabaachuun isaanii walitti isaan fideera. Garuu dhimmi ajandaa ta'ee dhimmoonni xixiqqoo wanta sana walitti hin finne. Fakkeenyaaf lafa. Itoophiyaa amma fudhattee Itoophiyaa fi Sudaanii gidduu dhimmi wal dhabdee lafaa jira. Amaaraa fi Tigiree gidduu dhimmi wal dhabdee lafaa jira. TPLF fi Eertiraa gidduu dhimmi lafaa jira. Diina tokko waan qabaniif dhimma sana bulfatanii walitti dhufaa jiru jechuudha. Boris biyya kana yoo bitan yookaan yoo fudhatanii jarri kun waliin jiraatu osoo hin taane ajandaa dhuunfaa isaanii sana akkaataa itti fixachuu waraana isaan barbaachisa taanaan deebi'anii waraanaan fixatu. Waraqata isaan barbaachisa yookaan poolisii isaan barbaachisa taanaan deebi'anii poolisiidhaan fixatu. Garuu maaltu isaan tokko godhee diina isaan qabantu walitti fidee tokko godhe jechuudha. Kana keessatti tokko akka ololaatti maal akka qabsicha dura dhaabbachuu qabsicha egaa qabsoo kana dura murnaan hin dhaabbata namni nama dhuunfaadhaan hin dhaabbata sirnaan hin dhaabbata waan garaagaraatiin dhaabota akkas akkasii fa'aa wajjin akka adda bilisummaa hamatamu keessumaa warreen akka Amaaraa fa'aa kana wajjin firoomtanii warra Oromoo akkas godhu warra maal godhu waan akkasii kun irra deddeebiidhaan ka'a. Utubaan qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromooti jedha. Sirni nuti geggeessinu jechuudha. Kanaaf utubaa qabsoo keenyaa warra ajjeesu yookaan utubaa qabsoo keenyaa warra miidhu wajjin dhaabni keenya waliigaltee geggeessu tokkoyyuu hin qabu. Asirratti wanti nuti fagoonee dabarru utubaan qabsoo keenyaa uummata bal'aa Oromiyaa. Uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata bal'aa Oromiyaa keessa jiraatuti akkuma sila haayidoloojii dhaabichaa tuqnee dabarre jechuudha. Warra uummata bal'aa ajjeesu wajjin yeroo itti firooma siyaasaa godhee waan kana xumuruudhaaf deemuu qabu jechuudha. Warra kamii wajjin firooma galuu danda'a garuu warra uummata bal'aa utubaa qabsoo Oromootiif ta'an sana warra ajjeesu. Firoota qabsoo keenyaa warra miine, utubaa qabsoo keenyaa warra miine, deeggartoota qabsoo keenyaa warra miine wajjin hiriiruu danda'a. Tarsimoo mataa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Dippiloomaasii qaba, dinagdee qaba, siyaasa qaba, aadaa qaba. Akkuma tartimoon qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo, dippiloomaasii, dinagdee, siyaasaa fi fincila diddaa garbummaa jedha. Sana hundumaa walitti qabee adeemsisa. Dippiloomaasiin dhimma waraanaa jira, dippiloomaasiin dhimma siyaasaa jira. Sana hundumtuu dhaabni akkaataa ittiin tolfatuu fi maalirra akka tolfatu madda qajeelfama olaanaa dhaabichaa irra dhaabbateetii hojjetama. Maddi qajeelfama olaanaa keenya heeraaf sagantaa siyaasaadha. Kan namni kamiyyuu beeku, kan deeggartoonni beekan, kan eenyuyyuu beeku sanaan taa'ee gamnaa, sanaan qajeelfamnaa kaayyoo sana keessatti eegama. Kanaafi dhimmi lola gara sanaa ka'uu akka itti hafuun qabu, akka itti dhiyaabbatu hin qabu. Lolamuu hafuu akka itti hafuun qabu, yoo lolamin hafe immoo waan ta'u wayii jira. Kana bokoksuudhaa fi dirqama namuu yeroo bitataara malee lolli numa jira. Lola jiraatamu kana keessatti tarii namni ol ta'e daandii siyaasaa irra jirra waan ta'eedhaaf namni yaada isaa jijjiiru maal firoommi yeroo dheeraa, firoommi yeroo gabaabaa jira, firoommi tooftaa jira, firoommi tarsimoo jira. Tooftaan kan yeroo gabaabaa, tarsimoo yeroo dheeraa kan yeroo waliin bubbulte. Yookaan wanti walitti si fidu yeroo baay'ee wanti walitti si fidu kan si godhe firooma tarsimoo taata. Yookaan immoo qaamaanii qabsoo ati geggeessitu, akeekaa ati geggeessitu warri qabatee deemu tarsimoon kee kan walitti si fidu jira, tarsimoomti qabsichaa. Isaan kana keessatti loloonni gara sanaa ka'an. Egaa kana dura achi yoo deebinees bara chaartaraa yeroo itti wal ga'anii turame keessatti jedha. Yeroo itti Sumaalee, Eertiraa, TPLF warreen akkasii kun yeroo isaan hooggansa mataa isaanii qabaatanitti adda bilisummaa Oromoo Finfinnee geessicha hooggantoota filataa ture jedha.
Kana keessatti wanti baay'ee Oromoodhaa fi waraana Oromoo yaaddessu hin jiru jechuuf hin jedhe hooggana mataa isaatii qaba. Uummata bilchaate keessatti qabsoo geggeessaa irra uummata waa'ee ofii isaatii beeku keessatti garuu waan sana dura dhaabbachuudhaa fi qabsoon hidhannoo eessatti akka barbaachisu hawaasa Oromoo maal gochuu akka qabu waliin keessa jirra waan ta'eedhaa fi waan sana paablikii gochuu yoo dhiibne akkaataa itti hawaasa keenya wajjin waliin geggeessine waliin himannu beenna waan ta'eedhaa fi siin jechuu barbaada. Yaada bal'aa nuuf kaastee jirta. Ammalleen gaafiif deebii keenya gara xumuraatti osoo hin geessinii jaalmalaan yaada bal'oo nuuf kaasee wannoo guddaa nuuf uumee jira. Ejjennoon waraana bilisummaa Oromoodhaa maal fakkaata? Ejjennoon kee akka dhuunfaatti maal fakkaata? Aga bilisummaa sabichaatti maal jedha imalaan? Maaf jennaan keessattuu amma baatiiwwan fuuldura keenya jiran kana keessa filannoo dheerootti minciginaan olii gadi ololoofaa jirutu jira. Gama sanaan illee nuuf xiqiitii ammallee uummatichaaf maaltu falaka jedhullee gama numaan nuuf kaasitii gaaffii tokkotti siif dabaleen gara qabxii marii keenyaa asirratti dhaabbachuuf yaalla. Intaayee wanni filannoo waan waxabajjii 24 maal jedhamu egaa filannoon wal mormii yaadaati yookaan wal mormii barcuma siyaasaan geggeessita teessee geggeessita. Ka'umsa isaatti yoo geessite garuu ilmi namaa tokko filannoo nagaan jiraachuu argateera. Filannoo geggeessuu osoo hin taane ofii filannoo nagaa filatee jiraachuu irra ga'eera. Biyyichi biyya itti nagaan filannoon keessatti ga'e biyya namni tokko gabbee nagaadhaan galuu danda'u ga'eera waan jedhamutti figeetta. Sana gaafa fudhattu immoo walumaa gala wanti kun feekii akka inni ta'e hubattee deebita. Garuu mootummaaf advaantajii qaba. Mootummaaf advaantajii inni qabu warreeni poolisiif waraqataanii jirra karaa nagaa filannoo geggeessina jedhanii socho'an kuni hin beeku isaanis. Maal beeku wanti kun karaa nagaa akka wanni kun furmaata hin arganne beeku yookaan abjuu uummata keenyaa karaa kanaan deemnee milkeessuu dandeenya jedhanii mul'ata sana of keessaa hin qaban. Warri boordii irraa haqamuu jibbanii waan sana geggeessan jiru. Marsaa tokko lama natti fakkaata. Marsaa lama boordii filannoo biyyaalessaa sana irratti hin dhiyaattu taanaan carraa haqamuu qabdu. Qooduma haqamnu jedhanii warri wanta sana geggeessan jiru. Advaantajiin mootummaaf qabu garuu dimokiraataadha. Mootummaan dimokiraataa waan ta'eef filannoo geggeessee dhiyeessuu danda'a. Kun immoo warreen silumaa mul'ata sabichaa yoo xiqqeessanii ilaalan akkaataa itti uummanni Oromoo nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuu danda'u irraa yoo abdii kutatte goota wanta kana. Malee impaayera keessatti karaa nagaa geggeesseen biiroo inni iddoo kana duwwaatti biiroo banachuu dandeessa, iddoo kanatti banachuu hin dandeessu, lafa kana duwwaa socho'uu dandeessa, bakka kana socho'uu hin dandeessu, ummaticha miti, ummatichi nagaan filatu miti, inni filannoon geggeessa mootummaa kana wajjin jedhu iyyuu carraa inni nagaan ba'ee wanta kana geggeessuu hin jiru. Hin beekna, walumaan beekna qondaaltota gara sana jijjiiraniiti hireen isaanii yeroo garaa garaatti mana hidhaa ta'aa ture. Garuu dirreen siyaasaa akka waan bal'aa ta'e taasisuu isaan yeroo haasa'an. Waa'ee keenya waan isaan immoo akka waan istiraateejii jijjiiran isaan jedhu intarviiyuu namuma gara olii kana jiru yeroo tokko dhaggeeffadheen ture. Isiniif waraana bosona jiru maaltu adda godhannaani istiraateejii jijjiiran isaan nuun jedhan. Heera jijjiirree hin qabu abaaboo sagantaa siyaasaa jijjiirree hin qabu kaayyoo naamusaa jijjiirree hin qabu madda qajeelfamaa olaanaa jijjiirree tokkollee hin qabu. Egaa sirra hin jiru waan ta'eedhaaf waa'ee keessa akkatti xiqqoo dalga qabeessuu qaba jiraachumaaf iyyuu jechuudha. Buddeen nyaachuuf manuma keessa birrataa mana nagaan buluudhaaf waa'ee kee dalga qabee ibsuu qaba. Malee warri akkas jedhan kunis waan nuun itti jirru wanna alaabaa keenya qabatee maal qabatee yoo ta'e illee isaantu jijjiira. Eessatti jijjiirame bilisummaan Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo fudhattee yoo ilaalte diimaa magariisa diimaa jedha. Dhangala'aa ture, dhangala'aa jira hamma bilisoomnutti kan dhangala'u. Hiika sarara diimaa isaatii yoo furanne jechuudha. Warri dhangalaasuu dhabe akkasitti nu ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan abaaboo waboo garuu dhangalaasaa jira. Amma eessaatti dhangalaasaa dhufe, dhangalaasaa jira, sichi dhangalaasaa amma bilisummaatti. Uummanni Oromoo utubaa qabsichaa ta'e akkuma kana. Dhaabicha qofa ibsa alaabicha osoo hin taane gama maraatiin gama cufaatiin wareegama qabsoo bilisummaa kanatti amananii warra wareegamaa jiran hundumaa bakka bu'aa alaabaan sun. Egaa warri dhiiga dhangalaasuu dhaabe istiraateejii jijjiiran siin jedha. Warri sirna kanatti amanuu dhaabe kaayyoo sanarraa akkati waan dalga waatti makatteetti sittaasa'a. Uummanni Oromoo beeka.
Mootummichimti isaa wanta kana wajjin geggeessuu deemanuu beeka. Kanaaf sirni filannoo biyya nagaa taate keessatti, biyya walabaa taate keessatti sun hamma hin jirretti of goyyomsaa jiraachuu, mootummaa masila filannoo dhabdee tollitte wajjinis nagaa mataatee jiraachuu fi yoo gooterraan kan hafe malee jijjiirama sadarkaa olaanaa yookaan jijjiirama hunde sabichaaf ta'a adda bilisummaa Oromoo jedhu sanan fiduudhaatiin waan kana godha yoo jette garuu mootummaan achi hafee mootummaan diinaa uummanni Oromoo si taajjabuu danda'a jechuudha. Qabsichi kan sa'aatii wareegama akkamiin akkasiin ga'e aarsaa ulfaataa akkamiin akkasii ga'e qabeenyatti saamamee manaatti gubatee waan ta'uu qabu hundumaa ta'ee ulaagaa ittiin biyyi tokko yookaan sabni tokko ittiin garbummaa keessaa gara bilisummaatti tarkaanfattu hundumaa inni arge suni si taajjaba. Gurguddaan namaa gaafanne taa'ee waan kanaa ta'u. Sadarkaa Oromootti waan ta'e wayii jechuu danda'a yeroo jedhamu inni akka barataa Oromootti xiqqeessee dhimma Oromoo ibsu uummata Oromoo biratti taajjabbii guddaa qabu jechuudha. Kanaaf dhimmi waan filannoodhaan wal qabatu ABO'n mormii irraan qabu warra geggeessan irraa. Karaa isaa maaltu ta'a kan jedhamu immoo yaaleera kan uummanni Oromoo beeku kan uummanni addunyaa beeku. Dhimma uummata Oromoo irratti mootummaa impaayeraa wajjin taa'ee geggeesseera. Maal akka ta'uu qabuu fi maal akka ta'uu hin qabne. Bakka itti dantaan Oromoo sharafamuu hin dandeenye irratti hojjeta ABO'n walumaa gala. Dantaa Oromoo sharafsiisa waan inni barcumatti taa'ee waliin haase wanta inni sirna ittiin dura dhaabbataa jiru sana ajjuu walitti dhufee haase bakka itti dantaa Oromoo sharafsiisu irraa isaan ga'a taanaan hin dhaabbata. Ibsa immoo godha hawaasa isaas, dhaaba isaatis, jaarmiyaa isaatis, deeggartoota isaatis, addunyaafis. Miidiyaa qabna ifa gochaa oola waan sun maal akka ta'e ifa ta'eera irra deebinee waan sanaa osoo hin taane fakkeenya dhimma kanaa ammaa wajjin walitti dhufaaf kaasuuf jechuudha. Kanaaf duran dhaabbatu warran geggeessina jedhu dimokiraatawaadha adda bilisummaa dhaabaa ABO'n jalqabumayyuu namni tokko sagalee isaa ibsachuu akka danda'u irratti hojjeta. Namni tokko bilisa ta'ee dubbachuu, namni tokko bilisa ta'ee mirga bakka barbaade jiraachuu murteeffatu irratti hojjeta waan ta'eedhaaf kanarraa mufii hin qabu ABO'n. Dhaabichi kallattii garaagaraan abjuu Oromoo hin milkeessina hin eegna warra jedhan irraas mufii hin qabu. Itti milkaa'anii jennaan karaa komaa ta'uu dadhabee kan jedhu hin qabu. Kanaaf dhimmi filannoo akkasittiin ilaala akka dhuunfaa kootiitti. Gama waraanaatiin immoo waan jiru itti jirra waan ta'eedhaaf waan filannoo irratti warri sadeemaa jiranis milkiidhaan xumuramu yookaan milkiidhaan golobu sabicha tarkaanfachiisattee garuu akka itti ilaaltu hin qabdu akka qabsaa tokkotti jechuudha. Maaliif jiruu impaayeraa waliin beennaa jiruu impaayeraa kaleessa deengadhachi yoo deebitee Taaddee Birruunfaa qondaala olaanaa mana Haayile Sillaasee keessaa turan. Maqaa Oromootiin impaayera keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sabichaaf akka hin dhufne baraniiti daggala filatan namoota gurguddaa turan jechuudha. Har'as akkasuma maqaa Itoophiyaa jedhamuun Oromoon jireenya akkamii akka isheen jiraattu argaa irraa maqaa Itoophiyaa jedhamuun sabni Oromoo wareegama inni kaffale aarsaa inni kaffale maal akka ta'e argaa jirra waan ta'eef sichis. Osoo Itoophiyaan jirtu Oromoon akka itti boqotee jiraatu hin qabu. Oromoon boqonnaa argachuudhaaf impaayerri kun diigamuu danda'u qaban ejjennoo ABO'dha. Ejjennoo warra waliin qabsoo geggeessaa jiru hawaasicha deeggartootaa fi mararfattoota qabsoo kanaatiin siin jedha. Fayyaa ta'e yaada bal'aa nuuf kaastee dhimma filannoo akkasumallee ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo irraas nuuf kaastee jirta. Ammoo gara gaaffii deebii keenya xumuraatiin immoo qabsoo irratti jirru kana qabsoo hidhannoo bilisummaa dhugaa uummatichaadhaaf fiduuf waraanni bilisummaa Oromoo har'a hidhatee dirreerra jiru kana dudduuba uummata Oromoo jira. Uummanni Oromoo fi akkasuma kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti wal teessee wal utubee galiisaa ga'uu danda'a yaada jedhu walumaa galatti waan akeektu waan dhaammattu waan gorsitu yoo jiraate carraan siif kenna kanarraa kaasiiti. Gaaffileen armaan olitti si gaafachaa ture dhimmoota tokko tokkorraa kaasaa turre hafuummoon qabuuna keessa jira jettus yoo jiraate asumaan itti nuuf edaiitii asuma irratti haa dhaabbannuti. Gaariidha. Dhimmi hawaasni Oromoodhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo fi akkasumallee jaarmiyaan garaagaraa miseensa dhaabichaa ta'anii kanneen hidhannoon hin jirre akkamitti wal fudhatanii sududa tokko keessa socho'uu qabu kan jedhamu kuni hawaasichaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal keessa jirra filayyuu. Godinoota Oromiyaan qabdu, zoonilee Oromiyaan qabdu, lafoota Oromiyaan qabdu kana hundumaa keessatti hawaasa Oromoo waliin jirra. Halaalarra warri jirrus kan akka jaarmiyaatti ijaarameeru hundumtuu quba wal qabaata.
waan godhamuu qabu akkamitti hojjetamuu akka qabu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti waltajjii garaagaraa kaa'ee hawaasota wajjin haala yeroo irratti mariin geggeeffata haala qabsoosaa irratti mariin geggeeffata dhaammannoof ergaa hawaasicharraa fudhatuun illee beekumsi hawaasa kana keessa jiru beekumsa gurguddaadha maaltu nurraa eegama maal ta'uu qabnaa walumaa gala maal ta'an warri jedha waan ta'an hin dhaban waan ta'eedhaa fi uummanni Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo haala naannoo isaa keessa jiru wajjin akkaataa itti quba ol qabaataa jiruu fi akkaataa itti ol dubbisaa jiru inuma qabaata. Akkasuma jaarmiyaaleen hidhannoo malee qabsoo siyaasaa keessatti hirmaatanii miseensa dhaabichaa ta'anii bakkeessa ta'u keessa akkaataa garaagaraatiin dirqama ofii qaban irratti bobba'aa jiraatanii akkaataa itti wal dubbisaa jiraatan hin qabu waan ta'eedhaa fi sanarratti baay'ee wanti haaraan uummanni Oromoo dhaga'uu barbaachisa yookaan dhaga'uun dirqama jedhamu baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Hoo jiraates immoo akka itti dhageessisuu qabu jaarmiyaan ijaaramee jiru inni bakkee jiru ibsa kan isaatiin laaddataa inni keessa jiru akkamitti akka wal dubbisaa jiru hundumtuun beeka waan ta'eedhaa fi suni akka kootti immoo sabatiinsaa fi haala gaarii darbee immoo jabinaan immoo kanarra hojjetamuu kanarra wal dubbisuu kanarra wal jabeessuuni jiraachuu qabaa saayitii ammaa kanatti jaarmiyaan baay'ee ijaaramee dhiyaachuu qabu jaarmiyaa dhimma waraanaa jaarmiyaa hidhate walumaa gala. Kan waraanaa qofa osoo hin taane bakkoota garaagaraa sochoonu kana keessatti jaarmiyaan hawaasaa meeshaa waliin hidhatee jiru hedduu waan jiruudhaa fi naannoo ofii tasgabbeessuu naannoo nageenya ofii kabachiisuu keessatti daran wanti sun fooyya'ee turmaata wanta kanaatti deemuudhaaf dirqama jaarmiyaa hidhatee tu barbaachisa waan ta'eedhaa fi yaadichi akkuma jirutti babal'achuu qaba guguddachuu qaba waan jedhuun qabarraan kan hafe wanti haaraan baay'een jira waan kanarra. Hayyee ulfaadhu jaalimalaa abbayyaa